akka wal qabate dhaloonni fayyadamaa jiran akkasuma waaqayyo. Appilikeeshiniin kun suura namaa gaafa gadi keessa kaa'an isa kan nama garaatti baatu isa kan immoo nama bifa arabootaa fakkaatu kilarii bara biraati kilarii garaa garaatiin bifaan fakkeetti dhalootaa jijjiira akkasitti argaa. Appilikeeshiniin kun suura namaatu singili keessa gaafa kaa'amu suurri kun fakkeetti keessatti dhiqamee bareedee bifaan fakkeetti namaa jijjiirama argitaa dhala koo wayii laan jedhamu qulqullu. Bifaan isaanii dhume bakkeettiin isaanii dhume dhiisanii bifaan bakkeettii bajaajatti bijaatti galmaanidha jedha Waaqayyo. Waaqayyo eegamsa isaarraan kan ka'e appilikeeshinii kana hafuura bajaajatti bijaatti tuddi kennaruun argaa. Namoonni suura keessan hidhattanii appilikeeshinii kana keessa galchitanii suura keessan bifa biraatiin jijjiiraa jirtanii Waaqayyoon araara gaafadhaa. Namoonni akkasitti kuftanii jirtan hundumtuu araara gaafadhaa. Namoonni immoo yaadii kana gochuudhaaf yaada keessaa qabdan immoo eeggadhaa. Gara Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo kasnaan jedhe suura keessa yeroo siqattanii appilikeeshinii kana keessa galchitan suura keessan iddoo biraatti akka darbu nan taasise Waaqayyo. Haqee miseensa 166 akka galmeeffame suurri keessan dhaqee iddoo sana akka gale iddoo seen keessan dhaqee iddoo sanatti akka galmaa'e nan taasisa. Waaqayyo guyyaa eeggamsa koo guyyaa badii kootti fuula koo isaanirraa deebisa. Isin beeku nan jedha miseensatti galmaa akkanaafis akka isaan kufatan godhaadhe Waaqayyo. Miseensa ammatti galmaa jirtan kanatti akkasiin kuftan nan taasisa jedhe Waaqayyo. Kanatti deebi'an yoo araara na gaafatan yoo yaada biyya lafaa kana keessaa ba'an yoo yaada sigaassaa kana keessaa faana isaanii fudhatan garuu isaanitti nan deebi'a. Kanan ta'u yoo ta'e jedhe Waaqayyo. Dhaloonni baay'een fuulli isaanii kun akka gogaa horiitti turaa qunca'uun argan. Akka namaan daanqoo qalee gogaarraa baasutti gogaan fuula namaarraa qunca'ee fuulli namaa biraa burree ta'uun arga. Maanni gooftaan jedhe laabiriidha soloo kommaaraati galooriyaa boosakkiyaa. Laalaabaati kaanis riibaaniyaa boosee baalabaala lama. Maaliif hin jedheen Waaqayyo laamee dheessus. Bifa fakkeetti kootiin isaan kalaqe bifa fakkeetti kootti eegalee
argitu birratti keessuma keessatti dhaloonni nama garaatti obbaatu gootanii miidiyaa sana keessa galchitanii appilikeeshinii sana keessatti namoonni fuula keessan geeddartan fuulli keessan akka fuulaa barree ta'uun godhan namoonni immoo nama garaatti baatuuf taasistan maseena taanee kaabanii jamalee kaabanii godhane waaqayyo dhaloota too sarki dhaabbatiin bifaan fakkeetti sarkiidhaan waan akkasii godhan hawwii isaanii hawwitti akka isaan afannan godhane waaqayyo laabaaraachii laaboonsaa kiraatiyaa maaliif waaqayyoon naanii appilikeeshinii kunaaf appilikeeshinii 166 sagalicha bara dhumaan qindeeffamee miidiyaa kanarratti hojjetamee dhufeera. Dhaloonni koo dubbii kootiif yeroo hin qabu. Waan akkasii gochuudhaaf natti qaana'ee bifa isaanirraa geeddarachuu fakkeetti alitti bifa fakkeetti adirra kaa'e. Isa sana jijjiirrachuudhaaf yeroo qaba. Guddiseen dhabe ijoollee koodhe waaqayyo. Keessuma keessatti dhaloota waldaa kiristaanaa keessaa dubbii waaqayyootu dhagaanitu lallabaniitu warsaniitu faarfataniitu raajanii waan kana godhanitti arii waaqayyoonni boba'aan otoo isiin gadi boba'uun arga deebi'aadha waaqayyo sagalee kana nama hundumaaf sheernaa godha namni sagalee kana dhaggeeffatee sheerin goone sin gaafadheera maqaa waaqayyoo isa jiraataati lubbuu obboleettii kee oolchi lubbuu keessa bifadhu haadhoo koo du'a keessaa jireenyatti ba'a kiristoositti saalfatii naannoo isiniif hin saalfanne qullaa dhaabatee Ralaba jalaba ralaba dia. Waktu kau berang kamu gangsana pulang ke dalam apa deh sih jadi apa deh arab abi bagi kantri arab abori kota arab abi bibin nasikin nasi tahu deh biba aplikasi lagi sahaja biba sebab biba ibadah jatuh misal maaf Kristus ikendan maaf biwa kayu orang tiga jasa maaf mada Kristus itu muda kuya gitu arab dewi Fatin gom tadi hati saya ada kerana kisah di darata wali kisah di karata wanda waktu usir raja pujiba wanda waktu usir raja anda tu jalan dah Fakirti Kristus tahu kisah di negatina Alina mama ni fakau negatina ergama kisah sedikit nama rawat dah belum tu ergama kamu nampi ergama sang kamu nenjeru Kristani Kristus itu maka awam ergama mata saati kaba tahu ko aku mak Kristus itu ergama bahasa ti rawat juru ada mesti semua ergama Kristus rawat juru apa lama kan lagi arama media ergama arama bajak jadi bija arama serba kaba arama dominanti ergama dari Raju firman bacu pakai sulit di umat mawak yunungal tu. Yeroka walda Kristana kisah dunungal tu di media radu nungal. Nuti dia rawan tu bari fakata. Guftan undu makisah naik besu. Segala kan undu makshir nagoda. Ayan sabe sedih rajatu. Dewi agar Kristus itu wakai usim berbada. Warna agar kunti dewi kesan nandega. Warna fuda ola waraja la waratiko. Sepri bala warajina magratia bos. Warna fuda sani nerani bisa. Warna naga udah kawan yang sani dekat. Warna media ada warra qalbii isaa dhaga'u hunduma ani sun hin beeku nan jedha eekamti goonni bobaan isaan irratti ni dhufa naan jedha furri qulqullu namoonni miidiyaa akkasii keessatti kuftan namoonni appilikeeshinii akkasii keessatti kuftanii jirtan jabaadhaa gara waaqayyootti deegaa laara gaafadhaa laaraa jaalabaa dhi'a karaa badiinsaa mi'aa karaa qajeelummaa nadhaa karaa badiinsaa sanarra ni balina daandii qalloorra imalaa daandii bal'aa kan argattanii hin kaatina namni irraa bifa fakkeettee xiqqee ayyartu kanaa koomentii sii kenna malee mootummaa waaqayyoo sii kennuu hin danda'u bifa fakkeettii kee gattee Kiristoos hin gaddisiistee mootummaa waaqayyoo keessaa godhadhabiin waaqayyoo sinaa eebbisu eebbifama ayyaanni isaa keessan irraa jiraatu dubbiin dubbadhee dhiifama naaf hin godhinaa dubbiin kun dubbii waaqayyooti eebbifamaa isaa loon